Mucayyoo jaarsi madaamii ulfeessee maalirra geessee akkasuma ijoolleen immoo gara biyyaa haa galtu naan jettani haa gara biyyaa galchuu naan jechaa jirtani hedduu takka galatooma ulfaadha yaada babbareedaa naa kennitanii jirtanii komentii keessan argee jira. Akkasuma immoo ijoolleen namtichaa illee bilbiliitii ittimi gara biyyaa haa galtu akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu akkasumas waan taanu hin beeknu ijoollee jedhan baay'eetu jira. Dhugaa hedduu takka galatooma namni namaaf yaaduun qoricha jechuudha. Kanumaaf namni si namaa mari'ate qoricha jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Anis obboleettiin keessa nagaa gootuun qaba isin akka nagaa naa taatan immoo abdii guutuun qaba jecha. Egaa har'a immoo viidiyoo tokko walitti deebinee jirra. Akkasuma warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warri ta'aa jirtanis immoo hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Egaa har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessan oolu akkuma isin dura isin kaasee dhufetti immoo dhugaa baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Ammas irra deebi'ee ijoollee yaada naa qabdanii yaada mucayyoo kanaa qabdanii yaaddanii fi akkasuma namtichaa bilbiliitii akka biyyatti galchu taasisnaan jettanii akkasuma immoo ijoolleen immoo haa biyyatti galtu akkasittiin baanis naan jettanii hedduu takka galatoomaa. Anis immoo koomentii keessanii dubbisee tan akkasuma immoo mucayyoo illee galgala waliin haasa'een ture jechuudha. Galgala waliin haasa'eetiin ture. Mucayyoon kuni namtichatti illee haasofsiise ergasii naan jette isheen illee kaleessa haasofsiiste silaa oduun viidiyoo saniin galgala na haasofsiise jetteerti. Namtichi immoo hin beeka. Namtichi takkaa bakkeetta si baasa yookiin bakkeessa si baasee tananii bakka akka nama Itoophiyaa galchuutti bakka biraatti mana si godhee jiraattanaan jedhaa jetti. Ana isarra jechuudha isallee hin barbaadu. Maaliif namni walii dhaga'uu danda'a waan ta'eef booda mucoota rakkina guddaa irraan ga'uu danda'u. Kanaaf eessa haadhattu hin jedhee abiyya galtuudha akkuma isin jettan. Innaa amma mucayyoon bilbilee akkas naan jedha garuu immoo yoo ati barbaadde akkanas sii godhaa yoo ati barbaanne immoo biyyallee galuu dandeessaa rakkoon qabu bilbila kiyyallee waa hundumaayyuu siifan godhaa biyya hin galtaa naan jedhaa jira jetti. Achumaan ani immoo maalan jedheerree akkuma isin jettanii kana har'a amma immoo waan isheen naaf fiddee dhufte yookiin immoo namticha sanarraa waan isheen natti himte isa kanaadha jechuudha. Takkaa yoo ati hin galu jette mana kophaatti si baase tan akka nama Itoophiyaa galchuutti haa galtu jedheeni ati hin boossaa akka nama Itoophiyaa galchuutti mana kophaatti kiraasii fuudhee akkasitti jiraata waa hundas hin danda'anaan jedheetti. Saniin barbaadu annan gala hanaan jettu ta'ee nagaanan tikkeetti sii muree waan si barbaachisu waan daa'imaas barbaachisu waan hundumaa sii godhee sanii achi immoo biyyatti illee waan itti barbaadu siifan godhaa naan jedhee jetti. Annaa kaleessa immoo na gammachiiste inni akkas naan jedhee nan gammadee aniyyuu jechuudha. Maaliif nama sammuu qabutu bakka wanni tokko yoo dogongortee sammuu qabaatte namni akkas hin jedhe atillee hamileen kee sin cabuu jechuudha walumaa galatti. Maal sin jechuu barbaade tanani hamilee mucayyoo kanaa akka hin cabne barbaade natti fakkaate namtichi illee nama gaarii natti fakkaate gaariin waaqayyoodha garuu kanaa yaaduu isaa jechuu kooti odoo nama tokko tokkooti akka barbaade jechuu danda'a. Annaa mucayyoodhaan akkan jedheeni lakkiin barbaadu mana asitti wayitu naaf fuudhiniiti Itoophiyaa na galchii biyyan galaa. Biyyatti yoo danda'ame akkuma jettu na gargaaruu dandeessaa. Ani na gargaaruu illee baattu biyyattan akka ta'e ta'a malee ana sitti hin barbaadu. Lubbuu kee osoo yookiin madaamii kan argeessee lubbuu na baasti jedheen hin jira akkasuma inni illee immoo dhuguma hin beeka osuma beeku waan kana qaba wanti kun waa seexanaati ijoollee namatti illee faradinaa wanti kun waa seexanaati waan nama haa baasu namni karaa sitti bu'uun argitu kun seexana jechuudha. Annaa mucayyoon akkana naan jettee turte jechuudha. Isinillee immoo galatoomaa anillee ijoolleedhaan illee viidiyoo hojjedheetin turin jedhe viidiyoo sirratti hojjedheetin turin jedhe garuu gara tokkitiin hojjenne yuutuubiidhaan hojjedhee naan jedhen garuu mucayyoon immoo akkuma namni keenya nan beekne naan jette yoo akka carraa ta'ee feesbuuk maqaa ishiillee hin baasne maaliif gaafa namni tokko beeke rakkina irraan ga'a jedhe maqaa ishii baasuu dide jechuudha. Maqaa ishii qofa hin baasne jechuudha. Annaa kanaafiyyuu ani kanan baase wannaa qofa wanta ishiin haasofte qofa akkasuma maqaa ishii hin baasne abadan maqaa abbaa illee hin baafne namni maaliif hamilee mucayyoo kanaan tuqama suuraa ishii olii gad deemuu danda'a suuraa illee hin baasne dhugaa rabbii eebbachuuf maaliif namni walii gadiin ishii deeme ajandaa ishii godhatee waan adda addaa ishii godhachuu danda'a
ishiin dana qofatti himte waan ta'eef ani immoo wanta yuutuubii irratti dabarse yuutuubii kana namoonni baay'een isii yookiin akkasuma obboleewwan immoo namni arge obboleewwan yookiin fayyadamuu dhabuu danda'a namni Itoophiyaa maal fayyadamaa wati maqaas hin baasnes waan ta'eef namni beeku hin jiru mucayyoo kana jedhee tanaan gara tuktukiitti lamma hin baasne jiran maaliif bakka tuktukiidhaan baasuu hin barbaanne jechuudha kanumaafan asiin qofame namoonni akka kootti yookiin yaadan mucayyoo kana yoo yaada qabaatan dhiyeessan jedheetan kana naaf jechuudha suuraa mucayyoo garraan baasne suuraa ishee hin baasne jechuudha suuraa isheetillee maqaa isheetillee hin baasne maaliif hamileen namaa hin tuqama gaafa suuraa isheetiin fi maqaa ishee baastee hundi namaa walii gadi oofa garuu mucayyoo kana maqaan bada jedhee tana dhiisii jedheeni suuraa kiyyallee ishiin baasinaan jette rakkoon qabu haasa'a namni irraa barataa anarraa isaa baratan naan jettee naaf jechuudha wanta akkanaa kanarraa ofii eeganii garuu ani suuraa kiyyaa fi maqaan koo akka ba'uun barbaadu naan jette waan isheen naa eeyyamteen asirratti isinii baasee jechuudha gara feesbuukitti yuutuubii feesbuukillee namoota nan baasin naan jettee turte bakka yuutuubii qofarratti asii dabarsaa namoonni yoo yaada qabaatan ijoollee nan gaafadhaa obboleewwan koo nan gaafadhaa yaada namni qabu tokko walirraa barataa akkasuma immoo akkasirraa illee baratan nan barbaadaan jedhee naa eeyyamte sababa saniif irratti hojjedhe malee osoo isheen eeyyamsiisne hin hojjedhu jechuudha maali nama tokko gaafa suuraan ishee bareedduu ta'e viidiyoo ishee bareedduu ta'e rakkoon qabu garuu mucayyoo namni takka hin beeku nama takka hin dhuffattee ana takka itti himte jechuudha macarrashaa hiriyaa ishee kan biyyaa waliin dhufanii itti himne jechuudha maaliif na himti biyyatti na himti obboleewwan kiyyatti na himti jette baqa ani gaafa mangalee maatiin koos gaafa galee haa dhagaa malee akka dhagaan barbaadu jette baqa innaa kanaaf namtichi waan lama jedheen akkuma isin jedhe takka biyyatti yoo galtee sin gargaaraa yoo immoo asisteechi sin gargaaraa jedheen jira jechuudha kanaaf murtee akkuma isin jette san akka biyyatti galtuudha hedduu naa galatoomaa dhugaa yaada keessan hedduu takkan jaaladhe anis mucayyoon illee immoo akkasuma jedhee itti jechuudha bakka biyyatti si hagalchuu wanta si danda'u innaan bakka ji'a afuriin booda biyyatti si galchaa naan jedhee jira naan jettee jirte jechuudha innaa akka ji'a afurii kanatti immoo ji'a afuritti garuu xiqqoomalleedha bakka hin jira ka waanuma adda addaa haa fayyadamtu kafanuma gurguddaa kaawwattu shurraabii gurguddaa kaawwattu hanga saniif jechuudha saniin boodatti immoo biyya ishee haa galtu jechuudha biyya ishee gaafa galte maatii isheetitti haa himtu bakka sababa kanaaf hin galee jettee Ooshin ka sodaattu illee ta'e ani lakkoofsa maatii naa kenniti anuu ittiin himaa wanta rakkina ati keessa jirtu wanta nasi jajjabeessee sinsilee si gahe maatii keetti si himaa jennaan rakkoon qabu naan jetteerti jechuudha yoo ofii keetillee itti muu dadhabde anutti si himan jedhee baqa maaliif shamara waan ta'eef anis boru maaltu irra ragaa waan hin beekneef jechuudha kanaaf obboloota kooyii mucayyoo kanarraa illee barachuu dandeessanii akkasuma immoo namni walirraa barataa anis narraa barataa anis irraa hin barataa kanaaf ani waan kana fiduu dhaqe malee odoo ishee eeyyamsiisne akkanumaan kanan haasa'umate jechuudha ishee eeyyamsiisa turani gara tuuktuukii fi yuutuubiitiin immoo feesbuukiitiin immoo hin dhandhee surumaan haasa'uun illee hin dubbanne illee jechuudha maaliif gaafasa suuraa namni suuruma barbaada silaa suuruma namaa barbaada bara beekumsa yookiin waan tokko walirraa barachuu hin barbaannuti suuruma nama sanii argine afarsuu walii gadi fi akka walii gadi fiiguudhaaf bakka maqaa nama saniitii fi suuraa nama sanii fuunee afarsuudha jechuudha garuu suuraa fi maqaa mati kan si murtaa'u namni kun akkam ta'e obboleettiin kun akkam taate erga maqaan ishee hin dhaamne ta'eyyuu akkanatu beekuu hin dandeenya jechuudha innaa kanaaf ishee waan akkas naan jetteef waa hunduma suuraa fi maqaa ishee dhossee jechuudha malee waan biraa waan dhosse tokko hin qabu waan isheen taate immoo irraa baratan jedheeti yaada wanta ishee qunname immoo amdi isheetu isheen illee akkaan ta'e kan akka obboleewwan biraan ta'anii naan jette isheen ammoo kan sodaattu beektanii maqaan kiyya akkasuma takkaan biyya keessa ka'ee fiiganaan jette kana sodaadhe anuu kan dhufe reefu ji'a lama soofitiniitti yeroo sanitti amma ji'a shanitti ashii dhaafe ji'a shanii ishii dhaafu meeqa ta'a oduu jiini shanan ishiin dhumatin amma yoo walfa ji'a afur ta'e hin galti bakka isheen jechuudha waggaa tokkoo fi ji'a torba ji'a saddeet akkas naannoo isaatti hin galti jechuudha akkasiin jedhee itti mee jechuudha mucayyoo innaa akkas obboleewwan koo walirraa hin barananaa waan akkasii kanarraa illee waaqayyo nu haa dhaguu adaraa akkuma siniin jedhe immoo yoo manni sinii ta'uu baate dafaa xiyyaa jechuudha ofirraa asanitti immoo madaamin deemnan madaamii biraan hafina hujumaan deema dhugaa rabbii jechuudha dhiirri waan kana hin godhullee yoo jedhe seexana hin goosisa jechuudha dhiirattis faraduumati kuni seexana hin goosisa wanta seexanaati wanti kun kanaaf obboleewwan koo waaqayyo sinaa tiksu
obboleetti keenya illee yaada qabdanii kanaa barreessitan hedduu takka galatooma ulfaadhaa. Mucayyoolee jajjabeessatu man jira akka hamilee isheen hin tuqamne ijoollee baay'eedha jedhee wanta akkasii irratti kan ijoollee ilma madaamti kan ulfoofte baay'ee jira kan jaarsa madaamti ulfoofte baay'ee jira. Maarsi qofatti baatu hin baane atis biyya ormaa jirta carraatu kana si goosise jedhee waan akkasii kanaan biicoo kana jajjabeessaa jira. Maaliif namni waliif beekura waliif beeku wayyaa jedha Oromoon. Akkasani namni gaafa walii beeknutu dubartiidha. Dubartiin tun wanni taanu beekanu hedduma barbaadetu waan taanu beekamu. Anarra hamma naasaa malee bulana waan ta'u beekamu. Kanaaf immoo wal cinaa jechuu qabna, wal gorsuu qabna, wal jabeessuu qabna. Obboleettiin jechuun obboleettuma garaa tokko baanii miti. Hundumti keenya obboleetti. Si jammar immoo ijoolleen biyya ormaa walitti hin cakkanina abadan. Atis hin cakkanin isheenis akkasitti hin cakkanne bakka walitti hin cakkanina waan dandeenyu irratti wal gargaarree biyya ormaa keessaa galla. Waaqayyo ishee galchuu. Yoon ani yookiin natti dura galaa yookiin ishee dura galaan beekamu ani galullee mucayyoo kana biraa haga isheen galtee maatii ishee wal qunnamtutti biraa hin hafu jechuudha. Wanta isheen irra geesse immoo isiniif hin himsaasiniin jedha obboloota koo nagaa ta'a fayyaa ta'a. Yoo yaada qabaattan immoo yaada keessan ammallee komentii lanaa kaa'uun irraa hin dagatinaa isiniin jedha. Waaqayyoon immoo yoo isin jaalate wanta akkanaa isinitti hin qabin isiniin jedha. Ulfaadhaa galatoomaa warri immoo yaada qabdanii mucayyoo kanaanaa barreessaa turtanillee yaada keessan hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa waan akkanaa rabbi isinirraa haa qabu. Waaqayyo isinirraa haa qabu. Jabaadhaa hojjedhaa hamshir guyyaa tokko nu darbuu jira. Waan nama hin qunnamne hin jiru biyya ormaa keessatti obsaan dabarsuudha malee isiniin jaaladha.